argeen yoomi as faarsee bultoonni argee sooshaal miidiyaa kana nama jibbisiisanii jiran akkuma walirra beekamtii qabaniin warra barnoota isaanii sadarkaa kutaa 11ffaa 12ffaa biran dabriin hundi Jawaar Mohammad kabajamoo nama qaalii nama Oromoof nama qabsoo waan dhaabni adda bilisummaa Oromoo waggaa 40 hin godhin waggaa 6 keessa godhe arrabsuudhaan qeequudhaan xinneessuudhaan akka fadhan laaqachaa jiran jechuudha. Kun maayirraa kan ka'e faarsee bulaan Harargee arras kales dhengattaa taanis ergamtuu riqicha qabsoo jara kaanii ta'uu malee qabsoo keessatti kan galata qabumee tokko as baasaa nama tokko hin jiru. Faloora gilisaatiin ta'uu qaba akka hayyuuttiif beekaa akka leenjisattiif beekaa akka jeneraalaatti warraaf beeku jira. Dhiisi warra xixiqqaa akka gororeefaa warra gurguddaan baanaa bara warra silaa qabsoo kana keessatti sagalee uummataaf ta'e jennee nuti kabajaa turre hundi gororaa jiran sooshaal miidiyaa irratti. Jawaar Mohammad abbaan fedha qeequu mirga qaba. Qeeqni keessan immoo udaan keessan kan dhaabbatu hin jiisu. Maasinii maati. Udaan keessan kan dhaabbatu keettanii buustan san hin jiisu qeeqni keessan Jawaar Mohammad. Gariin bar afaan Ingiliffaa Jawaar baru jira bar jedhan. Jawaar Mohammad yoom hiriyaa keessani yoom hiriyaa sooshaal miidiyaa gubbaa nama qiqqaasanii kaanii ulaaluu bar. Lakkinni Jawaar Mohammadis nama keenya ati Oromoo kasa jiran qabsoo Oromoo kasa jiran community kasa jiran jeeti nama hunda simatee ifti qeese 100% nama keenya jeeti isin dhalaa iftinneessa malee Jawaar Mohammad bar waan dhaabni adda bilisummaa Oromoo bara gobeellerraa 1974 eegalee godhuu dadhabee 90 takka hallayyaa seenee ilmaan namaa kumaan fixxiisee daggalat deebi'ee hin godhee bar. Qooda namaa kaa jara keenya. Qooda namaa kaa'uu hin beekan Oromoon bar. Ummata galata hin qabne. Ummata galata hin beekne. Oromoo. Especially nowadays faarsee bultoota Harargeedha. Hoolayyi yaa Abrahaam bak warra jaaman san jabbiloota kun dhukkubsattoota kun immoo xabshi warra akkanaa kana warri bobbaasee sooshaal miidiyaa gubbatti gadhiisee abbootii qabeenyaa Harargeeti isiniif himnaa dubbiidhaati takka isinii himnaati warruma kalee Jawaar Mohammad hojii nyaatee dhugee Jawaar bakka itti godheetu deebi'ee har'aan tana isa arrabsisaa jira. Tanaafuu kan nama gaddisiisu manni Harargee silaa uummata qaroome jennee siyaasaan artiin waamaraan qaroome jennu hundi barana deemanii girrisaa ta'anii faarsee bultoota ta'uu isaanii kanaan nama gaddisiisa. Maaliif feetaa gizee barumsa kun xiqqoo nin beekaan gizee sirra baay'atte haqaa guddoon udaan fiddii jette Oromoon laal. Ana mariyaa sabboonaan maali oonaan gattan muuxannoo artiin qaba malee ani artii kasan jiru. Immoo an fiildiin kiyya political science ani isinirraa barachuun qabu. Kasilaa fiildii qonnaan bultoota keessa jiru dhufee ani dootaraa sin jaa. Ka filmiin industirii keessa jiru dhufee ani hayyuudhaa sin jaa. Asmaariin ganda keessaa dhuftee CD 2-3 baastee ani goota Oromooti sin jaa. Duuba qabsoon tun tanuma gandaati. Mohammad ulee agaazii jalaa isin baasee jara keenya. Jawaar Mohammad ulee agaazii jalaa ulee abbaa Tsaayyee jalaa isin baase. Warri kalee koota Jawaar Mohammad qabee deemu warri akka Jaafar Ali gabisaa fa'a silaa warri bateen hundinuu Jaafar Xabshii you name it gororee fa'a hojii isaanii dhiisanii firaka dhaabanii koota isaanii qaban har'a halkanii guyyaa arriibaa kaan Jawaar Mohammad tokkos godhee bar ummata yaa Abrahaam bak ummanni Amaaraa Joosun beetaa jara kana baanaa bar. Ummata kana baana. Hai.
bar haya gari samuun fayyaan qabdu jenna. Haa warif samuun fayyaa qabdu Jawaar Mohaammed eenyu akka ta'e halee maal godhaa akka ture boru maal godhu maa namni wallaalee ni jira yoo siyaasaa tapha siyaasaa irraa haasootan. Jawaar Mohaammed maal godhaa ture maal barachaa ture eessa ture halee boru maal godhu deemaan yaaddanii beetanii. Yaa uummata akka qilleensa Minisootaa jijjiiramu. Hai faarsee bulaan argee bar ammaan tana qaanyii fixatee bar sooshaal miidiyaa gubbarraa bar Jawaar Mohaammed yaa jara keenya bar Jawaar Mohaammed osoo Harargee miti East Afrikaan guutuun itti duulte tokkoon keessan humaan tartan. Booddeen keessan akkuma angaasaa sanitti yaa Jawaar keenya ani nin dogoggore dhiibam jechuu deemtan hudhamaa. Namni har'a Jawaar xinneessaa jiru milkaa'uuf illee ta'u kana booda. Sanyiin waaqoo guutuu faarsee bultoota qabaatte jedha keenya. Yoomi as egaa sanyiin Taaddee Birruu faarsee bultoota qabaatte. Akkuma bara goobanaa daacee har'as bakka goobanaa daacee ittiin boonna jettanii bara warri amma bara zaachaa waraa jiru jira bara. Namni akkamii if duuba deebi'aa if dura deemuu dhiisee. Namni if dura deeme naan bar isin Oromoo if duuba deebitanii bar. Faarsee bultoonni Harargee especially warri diaasporaa jirtu gariin namaa isin bobbaasa ergamtoota dafkaan bultoota miti ergamtoota meeshaadha meeshaa useless cheap like Chinese merchandise sigala namoo akka fadha isin godhaa jechuudha. Isin irra laallu isin warra namni isin bobbaasu isin irra laallu. Kunoo warri dafkaan bulee carraaqatee galu hasalaa xiqqoo barumsi isaaniidhaa haaskulallee bira kutan jenne hundi akkami kana yaaduu dadhabe namni. Jawaar Mohaammed karaa beekuu naa qabsaa'u. Jaalamaroon karaa beekuu naa qabsaa'u. Abbichuun keessan karaa beekuu naa qabsaa'u. Garuu uummanni Oromoo bal'aan hawaasni Oromoo bal'aan nagayaa fadha. Wabii jireenyaa fadha. Nagaan bobba'ee galuu fadha. Waan fedhe gurguratee waan fedhe dhiisuu danda'uu fadha. Osoo mootummaan isaan hin jeen. Isin kan akkamitti hubachuu dadhabdanii biyyi teenya Dubaay fakkaatte abbichuu eenyutu eega qeerootu marsee eega. Itoophiyaa jechuun amma yeroo ammaadhaa biyya gaangistarri olii gadi hin deddeemu. Abiyyi Finfinnee gurguree fixee jira. Siyaasaa yoo isin hin galle usaataa ofirraa malee Jawaar qabataniituma. Hai artistoonni Oromoo Jawaar qeeqa. Jawaar arrabsa. Gaazexeessaan Oromoo Jawaar qeeqa. Warri ka Abtaamuu Malaataa Sunfaan Abbabach Adeene galfatte sponsora goote faarsee bulaa Abbabach Adeene warri ka Abtaamuu Lammuu a failed Oromoo singer artistii feelte kan muuxannoo hin qabne kan dur koota Elamoo Alii fa'aa qabatee deemu ture har'a Jawaar qeeqa. Jaafar Ali daarektara olaanaa OMN taa'ee meeqa jala deemee dadhabnaan har'a Jawaar qeeqa. Warri kun xixiqqaa warra nuti silaa koota keenyaa qabee deemuu olii gaddanta warri ka gororee fi jara kaanii koota keenyaa silaa qabee deemuu warra ture. Immoo gabaal goota gaa hiree namatti yaani ijoon hin jirtu. Koota sabboonaa fa'aa warra qabee deemuutu bararra foloora girisaa dila tokko taa'ee bara afaan banaa bara afaan guutuudhaan bakka. Ambar qabsoon teessan gaafa Oromoo Leader Conference jettanii Atalantaa koota kaatanii dhuftan nagee bara. Maayibiin 80% is maayib. 80% is warra kutaa saddeetiin barateen koota naa kaatanii waraqaa naa qabatanii deemtan. Angaafa sana keessaa bahe hundinuu. Akkamitti Leader Conference warra hin baratiin koota kaatee naa dhufa jarri. Hai. Uti kadhaganya Leader Conference bari beesa namaa warra seenaa afaaniitiin muuxannoo hedduu qabu. Doktara, injiineroota, political science, the nurses warra kanaatu Leader Conference ta'a malee. Qotee bulaa kaafaa darbee Ameerikaa dhufee kuulii waggaa meeqa dalageetu koota kaatee dhufee Leader Conference naa godha jira keenya. How shame it is. Namni bar Jawaar Mohaammed feetu jaaladhu feetu jibbi sun dhimma dhufaa kajeeti immoo namni akkami gabbee guyyaarraa Jawaar Mohaammed akkan hattu akkasiyaa. Jawaar Mohaammed jechuun bar nama kaleessa sababa Oromoo hidhamee waa meeqa harkee ba'ee bara. Nama sababa Oromoo waggaa meeqa hirriba dhabee agaazii hojii mormee qeeroo hojii bara Tigree buqqaasee
Tigray galchee bar. Kana galanni khazari isaadhaa isin biratti. Isin bar warra lubbuun jiru bar Jawaar Mohammedis lubbuun jira warra lubbuun kutee bar qeqeqaa jirtanii bar. Rabbiin beeta Oromoo tana maajitti uume beeta eega khaaniif baar khannee teknooloojii khannee waan khannee Oromoon eega baratte waggaa 50 bar 50 years. Haala Sillaasee booda miti. Haala Sillaasee booda dargiin koo torba mallas wala torba 30 bar. Sandura bar miti 50 years. GB'n teessan xiqqoo. Memoriin teessan laa GB laman taatu. GB'n tantee bar teeraabaaytii meeqaa bar bal'istee yoo yaadde gandummarraa baatee bari arsirraa baatee shawarraa baatee harargarraa baatee akka Oromiyaa akka Afrikaatti yoo yaadde jara kana bar hin qeexu bar.